Jilli ittaanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan durfamu kan pirezidaantiiwwan naannolee hundaa of keessatti qabate bulchiinsa naannoo Tigraay Maqaleetti daawwannaa taasisaniiru. Erga wal waraansa waggoottan lama lakkoofsisee kaaba Itoophiyaatti taasifameen booda pirezidaantiiwwan naannolee hundaa fi kantiibaawwan magaalaa Finfinnee akkasumas kan Direedawaa yeroo jalqabaaf haala kanaan kan Tigraay daawwatan. Yeroo jilli kun buufata xiyyaaraa Alulaa Abbaa Naggaa Maqalee ga'uttis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa simannaa taasisaniiru fi hooggantoota har'a Maqalee daawwatan keessatti pirezidaantiiwwan naannoo Amaaraa fi Affaaris keessatti argamu. Naannoo Tigraayitti bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaan manca'an deebisanii ijaaruuf kan oolu biiliyoona tokko mootummaan naannoo Oromiyaa akka deeggaru obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa waadaa galaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffalee gama isaaniin naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu himuun karaa Tigraayin hooggantootaa fi bakka bu'oonni uummata Baardaar akka daawwataniif waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata dabarsine araara mootummaa federaalaa fi humnoota adda bilisa baasaa ummata Tigraay gidduutti ta'e sababeeffachuun sagantaa qophaa'e irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad haasaa taasisaniin pirezidaantiiwwan naannolee hunda naannoo Tigraay daawwachuuf akka jiran dubbatanii turan jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.